harka haadha Ahmad harka turiinaatti itti khannee halaal itti khanneet itti qishwarra buusu yaana beekadha itti khanneetiin maal gootan isinin garsiisa asna bira teessee hordoftoota kiyya waa itti qishoo itti dabaluu deema malee asna bira teessee ol qabeellee isinin garsiisu garuu booda arguuf teessan viidiyoo booda isinii gadhiisu irratti itti haadha Ahmadiin obaasee jechuun deema irra intaloo naa dhugdee obaaseetiin keessaa yaasuu deema hawaa haasumtuu guututti amma asitti waliin qabu viidiyoo taan irratti isin garsiisa banee na qofaan sakraana ta'a ana qofa sakraana ettanii arrabsitanii yoo gaafaan mujrimaa sakraana ettanii arrabsitu turtanii mee hordoftoota kiyya amma shafiin goosisa haa himtu haati Ahmad dirqama jaarsa kee sharmuuxa ettanii mee yoon sharmuuxa isi godhee jiraaddes himu qabdi isin sakraan ta'e himu qabdi mirqaan ta'e kanaafuu tana viidiyoo taan irratti isin garsiisa akkanumatti fudhadhee isaan bira deemu haadha Ahmad bira hordoftoota kiyya akkanuma nafaana turaa kana mana qollofeefiitiin itti dhaquu deema firoo mo'ati viidiyoo tiyyatana daawwadhu. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya jirtanii jechaa jirra galata rabbii as geenye arraa waan ajaa'ibaa qabannee isinii dhiyaachuu deemna hordoftoota keenya arra maali wanni dhufeen intaloo eenyu maqaan ishee maashoo taturiinaadhaa fi haati Ahmad harkaa qaban haati Ahmad illee naaf fayyite alhamdulillah yaani fayyite wayyaa harkannaan fayye namni haati Ahmadis fayyite jette alhamdulillah galata rabbii garuu xiqqishoo haadha Ahmadii fi turiinaan intaloo san harkaa qaban waan ta'eef anarra akka tasaa no mana haati Ahmad keessan na tumte sakka isaan jira hordoftoota keenya kanaafuu viidiyoo achi keessaan isinii dalagu jira hordoftoota keenya intala san dhaqeetiin malafa walitti banu yaanu naaf intaltii hordoftoota keenya malafni kam ka walitti banu yaanu haadha Ahmad irrattiin waraqaadhaas fuudhee basmaa waa hunda akkasitti takkatti haadha Ahmad irratti haasofsiisuu deemu hordoftoota keenya amma tan achitti itti dhaqee jechuu kiyya amma mana haati Ahmad ittiin atumte isaan kan isaan jiraan hordoftoota keenya lammada jaarsa isiitiis bira akkasitti kootu jeeneetiin yaameetiin jira koon irraa fudhuu yaatii ta'e yookaan ni ajjeesanii na harkatti rakkoo dhufaa haati Ahmad hinaaftee jirtii isii tanarraayee maala fidii kootu fudhadhuu jeeneetiin dubbisee jira hordoftoota keenya mush telefoonaan asirratti dubbiseetiin jira hayyeenaan jee dhufee fudhachuu baatee ennaan isaaf beeka garuu immoo anamma maaliin godha isa fiyyaameetiin walii baalamne jira bakka kanaa wal dhufnaa haana dhufu akkasii waliin deemneeti hordoftoota keenya dirqama ta'a hordoftoota keenya intalli san na aarsite jaarsa kee sharmuuxa jetteen jaarsa kee sharmuuxa jaarsa kee baalagee jaarsuma kee qabadhu jetteen hordoftoota keenya qabachuun kiyya isiin dhibin hordoftoota keenya sharmuuxummaa kiyyoo akkamin na beeyti akkamin na agarte tunis gaafi nin gaafadhe isin gaafadhe jechuun fuula dura wal taa'ee haadha Ahmadii turiinaadhaa achi jiran fuula dura wal teenyeeti fuula dura gattaa'ee haadha Ahmadii fi turiinaa fuula duratti walaasoysisee maal jettee isin dhalaan namaleeyu hedduu bu'aa fi dhalaa baay'ee buufataa jette viidiyoo isaanii sirriitti ilaalee beekaa hordoftoota keenya dhalaa hedduu buufataa na qofaa miti dhalaan hedduudha jettee intalti dhalaan hedduu haa taatu dhalaa buufadhee dhalumaan an buufadhe ta'isiin agarte naafa simti inuu geetiin itti dhaqaa arra isiimo niin dhuka akkanatti nin eegme
obaasee kan godhu eegaame hordoftoota keenya intalatan obaaseetiin waan isii keessa jirtuun ta'e isii haasofsiisa hordoftoota keenya intalaniin obaasa amma gunda shaf goosiseetiin laal keessaa utaalchisee waa hunda haasofsiisa qaa itti goosiseetiin haasofsiisa hunda dirqiin obaasummaa isa qabeetiin itti qicaa galli qibsiisa waan ustee teessuun haayamtu waan isii keessa jiru bakkaan itti dhalaa buufadhuus san anaa gaafata isii na bira taanee turiinaan itti diraan sanaanuun hin beeka isii duriin obaasummaa warra dirqiin hin obaasuu deema isii isin sakraan saarra keessaa hin utaalchisaarra akka yookaan jaarsa khayya naayaam hin meettutti isiin nama dhuge kaanii beeytanii hordoftoota keenya keessaa hin utaalchisuu deema waa hundi jaayisa godhattee taniin itti ulu hunda jaayisa godheetiin jira wal faamnaan isiis jaarsi isii immoo jaarsi isii dhufee fudhachuu baataa jennaan aboo kottuu fudhadhu nurraa firoo kottuu fudhadhu jaartii ta'e osoon keessaan utaalchifne keessaan utaalchisa osoonan keessaan utaalchifne koo fudhadhu amma haadhaan matiif turiin harkaa qabu an bira dhaqee jennaan immoo keessaan utaalchisa keessaa utaalchifna maaliif waan si goote hundaan isii haasofsiisuu ta'a jaartii ta'een obaasa shaf goosiseetiin anaan sharmuuta naan jette jaarsa kee sharmuuta qabadhu jetteen kadhalaa hunda jala deemu haadhaan matiin akkas jette bakkaan itti sharmuuta ta'e akkaan itti dhalaa hunda buufadhu lafa keeysi ifaa ifatti ani hin fedhu waan akkanaa tanaatiitu na jinneeysa nama tokko qofa akkumatti naa barreesse waa'ee kiyya kanarra akka wanni kun na aarsite garuu immoo summaal goote sababa maallaqa itti aarteeti maallaqa itti himattee maaruufa maalleeyni dirqama kun maalleeyni dirqama dhugaadhaan jira waraqaadhaan akkasitti isin garsiisuu deemu hordoftoota keenya ammatan gunachi dhabe san isiniin garsiisata maallaqaa dhugaadha garuu immoo bakkumaan itti sharmuuxate dhalumaan buufadhu lafa naa keeysisin tana itti as baafti hanga san himtutti gadi hin baatu mana saneessa uleen isirraa waliin jettu hidhaan isirraa ni hiikkattu osuma hidhaa akkasitti isiin hidhaa jettuutiin obaasee takka manaamsisuu deemu hordoftoota keenya firoo nurraa osoo baaseetii waa'ee haasooytuu maashoon sharmuuxa naan jette haadhaan matiin asakee sharmuuxa akkam jettiin haadhaan matiin qaanii namaan akkasitti toleef hanga wayyaa na harka jirti baatee akkas jetti kan jenne na harka jirti aarattiin bahuu deema ittiin bahame ittiin bahaara lafuma naa kaa'u an cubbuun fadhu hordoftoota keenya cubbuun fadhuun yoo nan isii miidhee jiran na miidhee laala eega amma ka'eetiin haadha ammatii fi turiina hidhanii harkaa qaban haadhaan manni dhukkube akkuma isiniin jee achimattiin dhaqee ilaalee biraa deeme viidiyoo turiinaa takka irratti illee ogguun laalu turiinaa illee mana isiitti ichi baaftee mana isii geessite manni isiisanii manni hiisanii fi turiinaa walitti dhiyaata anamma isii keessan na tumte saniin dhufee banadhee seenee as rafee jira halee arra asumaan jira achimattiin dhiisee deeme jechuudha walumaanuun achi dhiisee deeme guyyaa san manuma isiin itti hidhaa jirtu sanitti hordoftoota keenya amma maaliin godhu deema achi dhaqeetiin laalee hidhaas naatti jabeessaa jeeni harka haadhaa amma harka turiinaatti itti kannee halaal itti kannee xiqqisha warra buusu yaanaa beekadha itti kanneetiin maal gootan isinin garsiisa asna bira teessee hordoftoota kiyya waa xiqqishoo wayin itti dabaluu deema malee asna bira teessee ol qabeellee isinin garsiisu garuu booda harkuuf teessan viidiyoo booda isinii gadhiisu irratti itti haadhaa madiiniin obaasee jechuun ni deema irra intaloo naa dhuytee obaaseetiin keessaa yaasuu deema hawaa haasumtuu guututti amma asitti waliin qabu viidiyoo taan irrattiin isin garsiisa banee na qofaan sakraana ta'a ana qofa sakraana ettanii arrabsitanii yoo gaafaan mujrimaa sakraana ettanii arrabsitu turtanii mee hordoftoota kiyya amma
shafin goosisa haa himtu haati amma dirqama jaarsa kee sharmuuxee ittiin himi yoon sharmuuxee isi godhee jiraaddes himuu qabdi isin sakraantee himuu qabdi mirqaantee kanaafuu tana viidiyootaan irratti isin garsiisa akkanumatti hin fudhadhee isaan bira deemu haadha amma faa bira hordoftoota kiyyaa akkanuma nafaana turaa kana mana qollofeefiitiin itti dhaquu deema firoo immoo ati viidiyoo tiyyatana daawwadhu akkaan godhu jaartii teeti kofudhu innaan diddee akka feete haa gootu nadhoonis anis akkaan fedheen godhamma booda eega akkaan fedheen godha gunju aaritiin baana malee bifa biraan baanu beekadha jaartiin dhiiraatti kabaja qabdi kijiba isin akka jibtuu cubbuu isin narra keessuun baana malee dirqama haadhaa amma fuulaa fi fuula wal ta'anii walii amanuu qaban akkaan nama qulqulluu ta'e yoo isin lafan kaa'in haati ammaduu isaan naamanti eenyu dhukkee dibdi boonyu dhukkee dibdi takkitti bishaan kanaan si obaasuu deema baatee afurii meegadda jirtu sababuma kanaanu na firoo kiyyeettee yoo si haamten beektu takkitti siifiin obaasaa akka manna hordofi hordoftoota keenya egaa deemeetiin amma beetiin itti dhaquu deema akkamatti nafaana tura. Kun manni haadha amma kun mana haadha amma diinjaanii beektaan hordoftoota keenya. Qollofaaf qolfeessa adda adda qabnaa mana garummaa sanitti hin galatti haate ammati kanuma isitti tolee fudhattu sanit galtee kanat galtee hayyoy oy tunis kaula makarrata sane